Sagalee kitaaba. Kitaaba durdurii fi baacoo jedhan jedhama. Barreessaan Beenyaa Dhaabaa Hordofaa. Sagaleen Fu'aad Awwal. Leenca dulloomee fi waangoo. Yeroo durii leenca tokkotu ture. Waan barbaade adamsee nyaachaa ture. Umriin isaa deemee yeroo dullumni dhufu wanti duratti sun hundi hafe. Humna ittiin adamsee nyaatu dhabe. Leenci kuni manatti galee ciisuu qofa ta'e. Yeroo dargaggummaa isaa waan humna qabuuf oliif gadi fiigee mana keessatti waan beelaan miidhamaa jiruuf waan tokko gochuuf mala malate. Malli sunis akka dhukkubsatee ciisee aaduuf ture. Mana keessa ciisee aaduutti ka'e. Yeroo kana binoonsonni garagaraa obbo Guddoon maal ta'e jedhanii dabareen gara mana leencaa deemani. Maali obbo Guddoo? Maal taatan? Leencichis na dhukkuba oluma seeni jedhe. Yeroo ol seenan achumatti qabee nyaata. Yeroo hedduu akkas godhee otoo jiraachaa jiru dabareen kan waangoo waan ta'eef gara mana leencaa dhaqxe. Akkuma mana leencaa geesseen balbala irra dhaabbattee maali obbo Guddoo? Maal taatan? jettee gaafatte. Leencis akkuma bare na dhukkuba ol seeni jedhe. Waangoonis dhimma kana dursitee waan hordofaa turteef ammas jechi isaa waan ishee galeef lakkisaa hin seenu. Obbo Guddoo achumatti rabbi isin haa maaru jennaan leencis. Maaliif hin seentu jennaan. Hin seenu hanga har'aatti kan seene malee kan bahe waan hin argarreef achumatti rabbi isin haa fayyisu jettee balbalumarra dhaabbattee gaafattee deebite jedhama. Qarrii qara hin muru kan jedhan sun kana laata? Tooftaa leencichaa akkamitti xiinxaltan? Leenci dulloomaan kun mala biraa qabaa laata? Qaruuxummaa waangoo irraa maal barattan? Warri mana leencichaa seenanii nyaataman maal gochuu qabu ture? Durduriin kun maal nama barsiisa? Chaanaalii keenya subscribe, share, like, yaada viidiyoo irratti chaanaalii keenya irratti qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Horaa bulaa. Oromiyaan haa lallistu.